waltajjiin raawwii hojii ji'oota jaha bara 2015 mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qoratameera. Waltajjii kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa hirmaataniiru. Sadarkaa pirezidaantiitti aanatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu raawwii hojii ji'a jaha kilaastera hawaasummaa naannichaa dhiyeessaniiru. Hojiin ijoon seektara hawaasummaa jalatti hojjetaman sirna barnootaa irratti hojjetameen imaammanni barnoota haaraan hojiitti galeeraa jedhan. Kufiitii barnoota keessatti dhufaa tureef inni guddaan imaammata barnootaa sirna barnootaa irraa kan qabu. Imaammanni kun sirni barnootaa kun qophaa'ee bara kana karaa dandeettii beekumsa saayinsii eenyummaa gabbisuun qophaa'ee bara kana hojiitti kan gale. Hojiitti yommuu galu xiyyeeffannaa guddaan barbaachisu dhimma kitaaba jijjiiruuti. Kitaaba miliyoona 5.7 ta'u maxxansuudhaan miliyoona 4.5 ta'u immoo barataa harka qaqqabsiisuudhaaf yaalamee jira. Barattoonni kanaan dura carraa barnoota argachuuf rakkatan manneen barnootaa bu'uura baruu keessatti baay'inaan galmaanii barataa turuun akka milkaa'ina gaariitti ilaalamaa jedhan. Sababa nageenyaa fi hongeen harcaatiin mudatee jiraachuus kaasaniiru. Seektara fayyaa keessattis rakkoo ta'e kan ture dhiheessii qorichaan wal qabate tarkaanfiin fudhatamee jiraachuu eeran. Yaala bilisaa irrattis akkasuma. Moodela faarmaasii jedhamanii kan fudhataman 73 hundeessuun danda'ameera. Kun parsantaa 81 hundeeffamuu danda'eeti kan jiru jechaadha. Kanarra darbee dhimma akka inisheetiivitti fayyaa keessatti ilaalamaa turee fi tarkaanfii haaraadha jedhamee kan fudhatamu tajaajila yaala bilisaa wajjin kan wal qabatu hiyyeessa baay'ee miidhama guddaa keessa kan jiru karaa bilisa ta'een ogeeyyoonni keenya bobba'anii meeshaa isaanii akkasumas immoo beekumsa isaanii deeggarsa akka godhan taasifamee jira. Ji'oota jahan darban keessa hawaasni miiliyoona 10 olii miseensa inshuraansii fayyaa ta'ee tajaajilamaa jiraachuullee dubbataniiru. Fayyaa haadholii eeguuf karaa ogummaa guutuu qabuun tajaajila si'ataa kan yeroo kamuu caaluu kennamaa turuus ibsaniiru. Dinagdee dubartootaa cimsuufis gurmaa'inaa dubartoota irratti xiyyeeffanneerraa jedhan. Sagantaan qusannaa sabbataa Aayyoos aadaa waa ol kaa'achuu gabbisaa dhufeerraa jedhan. Sadarkaa pirezidaantiitti aanatti qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaa Oromiyaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa misooma qonnaan oomisha gannaatiin karoora ol walitti qabamuu dubbatan. Piriyaabbatti yookiin tilmaama sabsii duraa taasifameen oomishni miliyoona 200 fi miliyoona 5 ol dhibbeentaa 94.2 akka argamu tilmaamameeti jira. Oomishni kun kan waggaa darbeetiin wal bira qabamee yoo kan laalamu taate oomisha kuntaala miliyoona 17.2 caalmaa akka agarsiisu yookiin dhibbeentaadhaan dhibbeentaa 9.14 caalmaa kan agarsiisu isaati jechuudha. Itti fayyadama teekinooloojii fi kilaasteraan gurmeessuun hojjechuun kan yeroo kamuu ni caalaa jedhaniiru. Qonna ammayyeessuufis hojiin hedduun hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Karoora waggaa tiraaktara 1,116 dhiyeessuudhaaf kan waggaatti ji'a ja'an kan keessatti hektaara tiraaktara 234 hanga ammaa sochii taasifameen tiraaktarri 158 qotee bulaadhaaf akka gahu taasifamee jira. Sadarkaa pirezidaantiitti aanatti qindeessaan kilaastera magaalaa Oromiyaa obbo Masfiin Malaakuu magaalotatti piroojektonni haaraan 200 ol ji'oota jahan darban simatamuu eeran. Qonna magaalaatiinis xiyyeeffannaan kennamee hojjetamuu dubbatan. Qonna magaalaa kan ammas keenya gaafa laallu potenshaaliin jiru kanaa lafa midhaan uwwifamuu qofa moo amantu saawwame gargaarsi godhames akkamii jennee gaafa laallu daayiversifaayi gochuudhaas rakkoo nyaata magaalaa dippendensii magaalaa fuulduratti qonna magaalaa irratti siiriisilii kana caalaa beekamuu danda'amu jennee gaafa laallu. Gama horataalee mootummaatiinis raawwiin ji'oota jaha darbanii dhiyaateera. Gosni baajataa immoo kan marmaartuu kaapitaalaa idilee naannootii fi akkasumas immoo kaapitaala SDG'n Sustainable Development kan naannooti ittiin eeggannoo kan bulchiisa magaalaas akkasuma qaba. Hida'amni isaas karoorri waggaa baajata labsame sanaan akka taa'etti jira. Kan kurmaana kanaa yoo ilaallu kurmaanni kun raawwii fi karoora isaa ilaallu kan karoorfatame biliyoona 53.6 raawwiin isaas immoo biliyoona 52.1 umarratti olaaltanii raawwiin isaa
kan parsantii waggaa keessaa 97 raawwatameera jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Mogas Eda'ee biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa hanqina odeeffannoo ture furuu danda'uu dubbatan. Namoota bakka buusan leenjisuun hojiitti galchanii hanqina isaa wajjin hojii odeeffannoo irratti hojii gaarii akka hojjetan kilaasteraan caasaa kana wajjin qoranneerra. Humnoota nageenyaa qindeessuudhaan hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an hojjechuun jira. Ji'oota 6 darban yakkoonnii fi balaan tiraafikaa hir'achuus dubbatan. Konfiraansii adda addaa gaggeessuun walitti bu'iinsa hiikuuf yaalameera jedhan. Meeshaaleen waraanaa fi meeshaaleen kontiroobaandii baay'inaan to'atamuus dubbatan.